Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin teebilii walitti fufiinsaan barreeffamanii mata duree isaa ilaaluu dandeenya kan jedhu, mata duree isaa akkaataa kamiin fuula lammaffaa sadaffaa irratti arguu dandeenya kan jedhu waliin ilaallee turre jechuudha. Akkasumas daataa achi keessa jiran daataa lakkoofsa ta'an akkaataa kamiin walitti da'uu akka dandeenyu, foormulaa achi jiru akkaataa kamiin fayyadamuu akka dandeenyu waliin ilaallee turre. Har'a muka waliin ilaallu maalidha? Akkaataa kamiin giraafii Microsoft Word irratti fayyadamuu akka dandeenyu waliin ilaallachuudha. Hordofaa isiniin jecha namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatanii fuula YouTube kiyyaa subscribe tuun godhin akka hin baane isiniin jedha. Kan miseensa taatan immoo mallattoo notification irratti cuqaasuun dagatinaa isiniin jecha. Kallattiidhumaan gara barumsa koo har'aatti gaafa seennu teebilii akkasii qabduun jedha. Teebilii akkasii qindeeffattanii qabduun jedha. Manni kun maqaa biyyaati. Maqaa biyyaati yookaan maqaa gandaati. Maqaa gandoota kanaa erganii population data isaa fudhattee population data fudhattanii ilaaltan bifa kanaan jira. Population data kana ida'uu isaa wajjin haa kaa'u. Ida'uu isaa wajjin haa kaa'u. Ifamaa ida'uu isaa wajjin haa kaa'u. Totaalee iddoo kana. Totaalii isaa wajjin naaf qindeessu waan ta'eef. Totaalee formulaa kaleessaa sana asumatti yaadachiisuuf kun waddana jira. Formulaa kana abbaa fi ishee jettu kana leeftiin godha. Leeftii godhee okay gaafa hin jiru. Sorry doongora qaba. Okay isa kanas mi'a idaanu. Left. Ida. Left. Left. Dama kana erga kaawwanne booda kana select godhee yooni dhufee addanaati insertii galee chart kan jedhu kan insertii galee chart kan jedhu kana galfanna jechuudha. Gaafa kana fidannu gosoota giraafii nutti agarsiisa jechuudha. Kulamni jira, laayiniin jira. Paayin jira, baariin jira, isa kana isintu filata. Amman isa kana filadha jechuudha. Isa kana filadhu. Tariitii kun asirratti na hojjechuu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee kun naan hojjetu asirratti Microsoft Word 2007 irratti baddaan hojjetu. Karaa biraan gashaa waan ta'eef isa isinitti agarsiisa har'a. Kana yaaldu jalqaba. Gaafa kana yaaltanii ready kana fidachuudha. Some chart type cannot be combined with other chart types. Select a different chart type naan jedha. Kanaaf kanaan hin fayyadamu kana biraan darba. Kana bira darbee jechuudha. Kamiin hangarchaa yeroo hundumaa as insertii dhufee jechuudha. Insertii dhufee kunoo object kan jettu jirti. Object kanarratti gaafa kilik gootanii object type isinii fida. Object type kana keessatti giraafiin barbaada jechuudha. Kunoo kanaan fayyadama Microsoft graph chart kan jettu kana fayyadama. Gaafan kanarratti kilik godhu kunoo teebilii fideenaa giraafii fideenaa agarsiisa jechuudha. Giraafii kana mee jalatti gad buufadhu. Jalatti gad buufadhu. Jalatti asitti fideenaa agarsiisa jechuudha. Bifa kanaani fideenaa agarsiisa jira. Amma yoo fudhattanii ilaaltanii arrangementiin yookaan akkaataan teessuma teebilii kanaa giraafii kanaa sirriibi. Akkaataan teessuma giraafii kanaa sirriibiti. Fakkeenyaaf meelii qofaatti fi meelii qofaatti tootaalii qofaatti kaayetu maqaa biyyootaa immoo asii gadi naqee jechuudha. Maqaa biyyootaa asii gadi naqee waan ta'eef isa kana sirreessuu danda'uu qabna. Jalqabuma irraati amma isheen kun dhiirariidha. Duwwaa kan galtee jirtu yoo duwwaa galee jiru fideetu 3D kulaman jedhee gashee waan ta'eef isheen balleessina. Ishee balleessina. Balleessinu ishee gaafa balleessinu kun asiin baddi. Isaa booda bifa kanaan nu naqeerama. Bifa kana isa namme kana maal goona? Akkaataa kamiin arree teessumni giraafii kana akkaataa kamiin ta'u akka qabu daataa gallee daataa kana akkaataa kamiin siireesiin roodhaan giraafii kaasuu qaba moo siireesiin kulamaniidhaan kaasuu qaba kan jedhu kana murteessina jechuudha. Kanaaf siireesiin kulamaniidhaan ta'uu qaba. Siireesiin kulaman kan jettu kanatti gaafa kilik gootanii haala sirreessinii kaa'aa jechuudha. Amma kunoo maqaa biyyaatiin kaa'ee meelii, fiimeelii fi tootaalii isaa bifa kanaan kaa'ee jira jechuudha. Asii yoo dhuftanii ilaaltan amma asii yoo dhuftanii ilaaltanii seeruftanii ilaaltan
kunuun kaa'ee jira addana. Isheen biluun kuni meeliidha. Isheen reediin kuni fiimeeliidha. Isheen waayitiin kun immoo tootaaliidha jechuudha. Yookaan yeeloo fakkaatti. Isa kana kalarii isaatiin arreenji godhachuu dandeessu, kalarii isaa jijjiirachuu dandeessu. Kana bakka bu'ee jira jechuudha. Erga kana godhannee booda maal goona? Inni kun eenyuun bakka bu'aa vertikaaliin kun? Inni kun immoo eenyuun bakka bu'aa kan jedhu akkasumas taayitiliin isaa maalidha kan jedhu sirreessuu dandeenya jechuudha. Akkaataa kamiin sirreessinas immoo chaartii kan jettu kana dhufne chaart option kan jettu kana irratti kilik goone jechuudha. Chaart option kan jettu kana irratti gaafa kilik goonu nuu fida kun. Kana nuu fida. Kana keessaati titles kan jettu kan asitti kilik goone titiliin maani waan qindeessaa jiru kana kun kan jedhuu fi maalidha daataa uummataati waan ta'eef population data ni population data na X-axisiin kun maal ta'u X-axisiin maal ta'u X-axisiin kun maal ta'u kan jedhuu fi X-axisiin maalidha country or village country jennu X-axisiin country dha. Y-axis inactive godheera maaliif akka inni godhe hin beeku meetti deebinata kanaan gashinee habaanu keessa amma agartanii population country gashee jira jechuudha. Title isaa population dha. X-axis country dha. Amma keessa baane agartanii population data dha country dha. Taleetii irraanulee kanas nuu kaa'uu danda'u qaba ture. Asoo galtanii warroota kana arreenji gochuu dandeessu. Leejendiin akkuma amma isiniin jedhe taleetii amma inni asitti hin keenye malee raayitiidhaan jira kunoo. Raayitiidhaan jira. Leeveliin vaaliyuu as keessatti isheen kunis murteessituudha jechuudha. Daataa level isheen jettu. Daataa level kan jettu maal jechuudha? Inni kun maal bakka bu'aa? Asirratti maal lakkoofsa vaaliyuu kanaa kan exact value isaa asii iskeeliidhaan kaa'eera. Bitaarra iskeeliidhaan jira. Garuu asitti exact value isaa akka kaa'u barbaanna yoo ta'e ishee kana fayyadamnee daataa level ishee kana dhufneetu amma serious name gaafa jennu serious namein kun meeliidha fiimeeliidha tootaaliidha isinii ka'a. Serious name yoo tuqxanii amma bifa kanaan kaasitti view isaatiin agarsiisa. Preview isaatitti ilaaluu dandeessu amma tun okay jedhee ba'e ilaa kunoo. Distort godhe malee waggaan barreeffama isaa gurguddatee wal keessa maka malee male female total jedhee jira. Garuu as gaafa dhumnu irra caalaa kan ittiin taa'uu qabu kun maalidha value isaatiin yoo taa'e filatamaadha. Kanaaf value isaa value kana tiikooneetu abaanu. Gaafa value isaa tiikoonee baanu bifa kanaan kunu kanaaf foontii isaa jijjiiru foontiin kun gurguddateera waan ta'eef bifa kanaan. Malee gurguddaadha foontiin kun bifa kanaan kun exact numberii giraafii kanaa nuu kenna jechuudha. Exact numberii giraafii kanaa nuu kenna. Exact nama warti xiqqeessuu dandeessu isin akka inni mul'atutti yoo barbaadani bifa kanaan exact numberii daataa kanaa nuu kenna jechuudha. Giraafii yeroo baay'ee egaa iddoo fudhataa waan ta'eef xiqqeessuun gaarii ta'a. Mee keessaa gaafa baanu laakuun vaaliyuu sarara naqee jira jechuudha. Darbii kun maalidha? Mata dureen isaa maalidha? Leejendiin asiin jira. Bifa kanaan giraafii keenya qindeeffachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan akkaataa kamiin Excel chaartii itti fayyadamnee as Word keessatti giraafii akka qopheessinu akka waliin ilaallu. Isa kana gochuu fi maal goona akkuma silaatana object kan jettu kana dhufna jechuudha. Insert object kan jettu kana dhufna. Isaa boodas keessaa Excel chart kan jettu kana barbaadanna. Bifa kana Excel chart irratti gaafa kilik goonu bifa kanaan nu galachuudha daataan keenya. Sanaa booda maal goona daataan kun amman keenya miti. Daataan kun kan eenyuti? Kan Excel daataan ofiisaa generate godhee giraafii sana nutti nu agarsiisudha waan ta'eef kan keenya godhanna jechuudha. Kan keenya godhachuun maal goona asii ol dhuftan jechuudha. Asii ol dhuftanii kun chart sheet kan jedhu jira. Chart sheet kan jedhu jira.
Chaartii shiitii jalqabaarra kaa'etu Excel daataa isaa immoo shiitii lammaffaarra kaa'a jechuudha. Shiitii lammaffaa yeroo isiniin jedhu taabii lammaffaarra kaa'a. Chaartii taabii tokkoffaarra kaa'a. Shiitii immoo taabii lammaffaarra kaa'a. Taabii lammaffaa kanarratti gaafa kilik gootanii maal argattu jechuudha daataa isaa argattu. Kanaaf daataa san keenya gashachuun maal goona daataan keessan fila qindeeffattaniitu kunoo daataa kana qabna. Daataa kana koppii gooneetu jechuudha. Daataa kana koppii goone itti fidanna jechuudha. Daataa kana koppii goone double click irratti godhaawwan isin jalaa badee daataa kana koppii godhannee as fidanna. Isaa booda isa kana kan saatii kana balleessinee jechuudha. Hankeenya kaawwannaa jechuudha. Isa kan saatii kana balleessina. Isaa booda hankeenya peesitti godhanna jechuudha. Bifa kanaan nuu kaa'ee jira. Bifa kanaan erga nuu kaa'ee booda teebilii keessan asitti ajjessi godhachuu dandeessu isinii inni keessanidha. Bifa kanaan erga kaawwannee booda bifama fuula lammaffaatti na jala dabarse dheerateera teebilichatu kanaaf xiqqeessuu dandeessu isinii xiqqeeffannoo akka fuula haaraatti na jalaan dabarreefi bifa kanaan kaa'ee jira. Isaa booda tariitii idaama barbaanna yoo ta'e idaama dhiiraaf dhalaa kana barbaanna yoo ta'e asitti haa dabalannu. Asitti tootaal jennee haa dabalannu. Tootaal jennee jechuudha. Isaa booda Excelidha waan ta'eef amma direct ida'uu dandeenya jechuudha. Excelidha waan ta'eef ikwaaltoonni control plus seelii kana kilik goona. Pilaasii kiiboordii irraa galfannee seelii kana gaafa kilik goon isaa booda inter gaafa keenya idaama isaa nuuf fida jechuudha. Bifa kanaan idaama keenya kaa'achuu dandeenya jechuudha. Idaama keenya nuu kaa'eera. Egaan idaama keenya bifa kanaan erga nuu kaa'ee booda isaa booda gara chaartiitti dhufna jechuudha. Gara chaartiitti dhufna. Teebilii keenya erga bifa kanaan sirreeffannee booda gara chaartiitti dhufna. Double click irratti godhaatu jalaa dhokatu. Gara chaartiitti gaafa dhufnu chaartii kana argina. Kanaa booda ofiisaa sirreessee gasheedha jechuudha. Yoo ilaaltan sirreessee gasheedha. Bifa kanaan hojjechuu dandeenya. Kana bifa kanaan sirreeffannee booda mata duree itti goona jechuudha. Mee akkaataa kamiin sana hojjenna. Layout kanaa dhufnu. Egaa manni galfateera waan ta'eef amma maal keessa akka jirutti hubachuu qabdu akka Excel keessa jirutti hubachuu danda'u qabdu. Word keessatti tun taane Excel keessa akka jirutti Excel irratti tuulsoota kana nu fideera jechuudha. Tuulsoota kana nu fideera waan ta'eef maal goona? Chart title kana yookaan giraafii kanaaf title kennuuf eessan dhufachuudha asan dhufachuudha dhufee eessatti kenna iddootti kennuu qabu center overlay title jedhuu fi abbaaf chart title kan jedhu kana jira. Center wanne kunoo bifa kanatti fida. Abbaaf wanne bifa kanaan fida jechuudha. Isaa booda title asitti itti kennina jechuudha. Waa'ee daataa kana waa'ee giraafii kana giraafiin kun waa'ee maaliitidha? Waa'ee population jechuudha. Population data na baay'ina uummataa biyya tokkooti. Data population data na bifa kanaan title itti kennanii irraa jechuudha. Amma muunni kun lakkoofsonni kun maal bakka bu'u baay'ina bakka bu'u walumaa gala baay'ina uummataa bakka bu'u waan ta'eef baay'ina uummataa jennee irraan nulee kanatti akka barreeffamuu fi maal goona adumneetu vertical ishee jettu kan x axis kan jettu axis kan jettu x axis tun taan axis kan jettu kana irratti gaafa drop down arrow irratti cuqaasnu maal arganna jechuudha x axis fi y axis arganna jechuudha. Kanaaf title vertical kana yookaan y axis kana title itti kennina jechuudha. Akkaataa kamitti kennina kunoo asuma dhufna asumne jechuudha. Vertical dha waan ta'eef vertical kan jettu kan itti kennina jechuudha. Vertical title gaafa akka sennu amma inni kuni horizontal axis yookaan x axis inni kun vertical axis. As gaafa dhumnu garuu akkaataa teessuma barreeffama sanaati. Vertical title gaafa akkaataa teessuma sana vertical haa ta'u inni murteessina jechuudha. Yookaan immoo horizontal haa ta'u jenna ta'e horizontal haa ta'u na vertical dha waan ta'eef vertical yoo ta'e bareedaadha waan ta'eef maaliif vertical gaafannu akkuma
Giraafii kanatti asii ol barreessa waan ta'eef vertikaalii ta'uu isaatu gaariidha. Vertikaalii jira kunoo agartanii. Yoo jijjiiruu barbaaddan immoo asumaatii dhuftanii jijjiirtu jechuudha. Asumaatii jijjiirtu. Asuma jijjiirtu. Allaayimentii kana dhuftanii allaayimentii gaafa galtanii asiitii ifa marratanii deebi'a. Saayikilii gootu formaat aksis taayitilii kan jedhu kana dhuftuu isaa booda allaayimentii isa. Allaayimentii. Warra kanatti jijjiiruu dandeessu. Border kala maal kana jijjiiruu dandeessu kun hin barbaachisu. Anamma isa kana sin madamma kana maram sin fayyadu waan ta'eef sin agarsiisu. Kanaaf text direction isaa kun waddana jira. Text direction kan jedhu waddana jira. Kanaaf waddana dhufni isa kana moo isa kana ta'uu sin murteessa. Kanaaf isa kana yeroo baay'ee kan jaalladhu. Bifa kanaan hin kaa'ataa jechuudha. Isaa booda cufeen ba'a jechuudha. Gaafa cufu kunu bifa kanaan naaf fidaa. Kun maalidha jechuudha. Kun maalidha? Aksisiin kun maal nu agarsiisa jechuudha. Vertikaal aksisiin kuni baay'ina waan ta'eef population jennee argina. Population jedha kuni. Inni itti aanu immoo isa kamidha? Inni kun immoo maal bakka bu'a? Waan asitti agarru kuni qomoo horii maaxoo warra jedhaman kuni maal bakka bu'u kan jedhuu fi amma sunnee isaan kun maalidha? Maqaa biyyaati. Maqaa biyyaati waan ta'eef biyya ta'uu isaanii agarsiisuudhaa fi hedduma ammaatti deebinee jechuudha. Hedduma ammaatti deebinee kan x axisii kana kan x axisii kana yookaan primary horizontal axis jedha. Lama jira ammaaf optionii lama qofaan nuu kenne more optionii barbaadu ta'e kana galtu sini optionii masa jalqabaa kana filadhu. Kanaan irratti gilee godha. Gaafan kana irratti gilee godhu left to right alignmentiidhaan jira waan ta'eef kana maalan jira jechuudha. Country jedhee maqaatti kennaa jechuudha. Maqaa biyyaati waan ta'eef kun qomoo sirriin kun maqaa biyyaati. Maaxoo qomoo caalaa warra jedhaman kun maqaa biyyaati waan ta'eef bifa kanaan maqaatti kennaa jechuudha. Ergan kana godhee booda amma immoo tariitii. Amma immoo exact numberii giraafota kana baruu barbaanna yookaan beekuu qabna yoo jenne ta'e maal goona jechuudha. Level kan jettu data level kan jettu kana fayyadamna jechuudha. Data levelin kun bifa kanaan jira. Data levelin kana immoo eessatti barreessu? Inside indi moo center moo inside base moo outside indi itti barreessu kan jedhu isintu filata jechuudha. Ani amma outside indi itti barreessu. Outside indi jechuun kun rakkeessa mataa ishee irratti jechuudha. Erga kana goonee booda isaanuma kana immoo akkaataa kamiin kaa'uu qaba? Left to right dha moo vertically kaa'uu qaba kan jedhu murteessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf vertically kaa'uu qaba. Vertically more data option kan jettu kana galleetu akkaataa kamiin kaa'uu kan qabu alignmentii kana gallee asirraati filannaa jechuudha. Vertically yoo ta'e bareedaadha. Maaliif bifa kanaan akkamiin kaa'uu goonaa jechuudha. Tarii isa kanas akkasuma filannee level more option agallu alignmentii kana agallu bifuma kanaan akkamiin kaa'uu goonaa jechuudha. Isa kanas akkasuma filannee asuma gallee immoo jijjiiruu dandeenya. Right click gootanii format data level kan jedhu kana yoo galtanii argattu waan ta'eef alignmentii kanas bifa kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Amma bifa kanaan nu kaa'ee jira. Yoo ilaaltan jechuudha teebiliin keenya kana fakkaata. Tarii more title irratti darabee jira waan ta'eef asii gadi akka warqibne title irra nu buuta. Bifa kanaan nu kaa'ee jira jechuudha. Giriidiin kun nu barbaachisa moo nu barbaachisu? Giriidii kana balleessuu dandeenya. Grid lines horizontal era nanimma. Giriidiin kun nu barbaachisu taana balleessuu dandeenya. Nu barbaachisa jettu deemu giriidii kana deebisuu dandeessu. Vertikaalii nu barbaachisa yoo jettu ta'e vertikaalis kaa'uu dandeessu bifa kana. Kanaaf lamaan nu barbaachisu waan ta'eef nan balleessa. Naniin godha. Duwwaa sanaa ta'uu wayya. Duwwaa sanaa wayya. Anaaf duwwaa wayya. Isin immoo filannoo nan keessanii bifa kanaan filachuu dandeessu. Naani teebilii keenya arreenji godhachuu dandeenya jechuudha. Amma teebilii kana olaaltanii y axisiin yookaan vertikaalin kun maal bakka bu'a? Populationii bakka bu'ee jira. Populationii kana gaafa bakka buusu ni maal godha? Skeeliidhaan kaateera. Skeelii kanaan kaateera. 2,200 deemee jechuudha. 2,200 deemee skeelii kanaan kaateera. X axisiin immoo maqaa biyyaati. Maqaa biyyaa jalatti
tarreessee jira. Asiin immoo kan laaltan kuni leejendiidha gaafa jennu meeliin kalarii kanaan bakka bu'ee jira biluu kanaani fiimeeliin immoo reedii kanaan bakka bu'ee jira. Tootaaliin immoo giriinii kanaan bakka bu'ee jira jechuudha. Tootaaliin immoo giriinii amma daataa kana fudhatanii ilaaltanii dhiiraa fi dhalaadhaan yoo fudhannee ilaalle meelinde fiimeeliidha. Fiimeelii caala jechuudha. Fiimeelii caala. Kun maaliif caaleen yaa reyaalitiin jiru biti amma daataan ofii kootii saampiliidhaaf jenereet godheera waan ta'eef isa kan akka kanatti hubattoo yaada. Meelinde fiimeeliidha. Meeliin caaluu danda'a, fiimeeliin caaluu danda'a. Injira garuu immoo ragaa kana shaakalaaf kanan jenereet godheera waan ta'eef akka kanatti akka hubattan nan amana. Kana fakkaata jechuudha. Bifa kanaan Excel chaartii gara Wordiitti fidachuudhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkaataa kamiin kan Wordii akka fayyadamnu isinitti agarsiisedha jalqaba irratti. Isa kana immoo akkaataa kamiin akka fayyadamuu dandeenyu kan Excel chaartii immoo akkaataa kamiin akka fayyadamu. Amma Excelii keessa jirra. Tuulsoonni kun kan Exceliiti. Waan isin agartan kun kan Exceliiti baay'inaan. Waan isin agartan kun kan Exceliiti. Bifa kanaanii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Tariitii kana caalaa moor nan bareechadha hojjettu ta'e isinii keessanii tuulsota asirra jiran kana fayyadamtanii bareechachuu dandeessu. Kana fakkaata barnoonni keenyarraa waan ta'eef namoonni fuula yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib otoo hin godhin akka hin baane isiniin jedha. Kan miseensa taatan immoo qaacilii irratti yookaan nootifikeeshinii kan irratti akka cuqaalsan isiniin jecha kan wal agarutti nagaan naa turaa isiniin jedha.